Bareedduu koo baay'ees jaaladha. Bareedduuti. Bareedduuti yesi malee maaliin qaba hedduus jaaladha. I love you. Baby. Amata meeqa guutuu na waliin jirti amata 20 meeqa. Tanan ganne tanan aarsine. Hunda dandeessuuti. Bareedduuti. Boraatiiti. Makaddaati. Makaddaati. Guyyaa takka inshallah. Guyyaa takka dhufu jira guyyaan akkana qabaddonis. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuuna akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii baga nagaa jiraatanii viidiyoo kana namni argitan hundi keessanuu maashaallah irraa jedha waan gaarii yoo arganii waan nama gammachiisu argan maashaallah irraa jechuun gaariidha ufumaa fi isiniin jedha akkasii hangara kiyyaa maashaallah tabaarakallah irraa jedhee jira rabbii waliin isinaa bulchuu jaalalli keessan kanan daran haatti dabalu asumaan viidiyoon jalqabaa sun hedduu tokko na kolfisiisee ture abdeeshaw Rabbiin siif illee nama siif ta'u namatti jaalattu nama jireenya kan keetiif sii ta'u Rabbiin si haa fidu yeroo ati barbaaddetti namni hunduu karoora qabaa mire taanii ta rabbiiti inshallah rabbiin waan sii ta'u rabbi sitti haa fidu ijoollee tanammoo rabbii waliin umrii haa dheeressuu jaalala isaanii rabbiin kanaa olitti haa dabaluu fi waliin rizqii itti haa banuu rabbiin ilmaan illee jidduu isaaniitii haa baasuu akkanumatti waliin umrii isaan haa dheeressuu isiniin jedha wallahi iddoo tokko nama gammachiisa namoota miidiyaa kanarratti yeroo dheeraa laalee yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti hordofuu hin arga maashaallah karaan fagaatus garaayyoon fagaate rakkoon qabu isa jedhan sun dhugaadha addaanis fagaatanii turanii garuu fedhii rabbiitiin yeroo gabaabaa keessatti isaaniif guddaallee yoo ta'e waggaa lamaa jechuun nama akkaataa haala jireenya yeroo ammaa addaan nama fageessaa jiruu fi gabaabaadha haa ta'u garuu isaan biratti waggaa lama guddaa fakkaate kanaafuu rabbiin laafisee fi waggaa lamatti wal biratti deebi'anii jiranii inshallah jireenya isaanii kana booda ka gammachuu rabbiin isaaniif haa godhu bakkuma jiranitti rabbiin rizqii bal'oo barakaa qabdu rizqii halaala rabbiin isaaniif haa fidu akkasiin jedha obboleeyyan tiyyaan wallahi hedduu tokko ijoollee amalli isaanii gaariidha wanta jechuun miidiyaa kanarratti namni akkuma beekumsa qabu wallaalummaallee waan tokko yeroo tokko inni mul'ifata akkuma gaarii ta'e badummaanis ilma namaati waan ta'eef irraa mul'ata garuu ijoollee tanaa gammaatitti wallahi maashaallah isaan yaani dhibbatti nama gaarii jechuu osoo hin taane ilmi namaa hundiniyyuu hanqina ni qaba gin nama kabajaa amantii ofii kabajaa eeggatee wal kabajee maatii waliis akkasuma kabajee hiriyaa walii kabajee waliin jiraatu rabbiin akkanumatti waliin umrii isaan haa dheeressuu isiniin jedha inshallah akkasuma hundi keessaniyyuu du'aa godhaa fi akka rabbiin isaaniif illee ilmoo kennee miidiyaa kanarratti hin beekna namni hundiniyyuu hin beeka garuu haa ta'u xiqqoo bakka ilmoo sanatti namni martiniyyuu Bikkijjee gaafee. Kanada dhufne jirra. Obsu. Si waraabaa. Nyaata. Isilee garuu obsu qofa waraabbii. Maashiin dhuftee jirti. Bakka.